Biyya tanatti fuudhee ture moo? Ni beema fuudha jechuun fuudha halaalaa osoo hin taane hin jiraa mitiiree yaa'u kama dhoskaan waliin jiraatan san maraama dalagaa ture zinaa dalagaa ture dubartii biraatti waliin. Amma isin haa walirraa qabdanimi? Wayne gudii bar. Abshir baqa. Siifu qoya amma gisee macarrasha irra digalu kana inni hin deebi'aadhimi walii galteen keessan kan ture isaa? Ara hin deebi'aadhaaf Yani ni hin dhufaa deebi'ee sponsora kan itti fufuudhaami? Ajaa'iba wallaahi. Sponsora san dhufeetan mana hidhaa keessatti illee naa Doobii galchi doobii nagalchaa jechaa jirti. Garuu waan kanin dhuguma garuu waan kana dubbii haasawaa miti dubbiin tuni dura nama qabatamarraa dhageesse moo akkamitti silaa dhuguma? Ara wallahi fuudhee jira. Wallahi laazim fuudhee jira ndee maali abbaa ilmaan kiyyaa akkamitti dara irra kaawaan maakiyyaa waa daa'ima ta'e ani kun caaraa ilmaan kiyyaa waan ta'eef anaasaa jira bar. Wallahi laazim fuudhee jira. Ndee ijoollee yeroo beeyoo as jala jiraatta ijoollee inshaallah warri beeytan ergadha. Hawaasa hundatu beeka warri Itoophiyaa jiru. Tumee fuudhe mucattii jaalattee osoo hin taane tumee fuudhe mucattii daa'ima osoo barumsaa galtu daa'ima waggaa 15 kan inni fuudhe. Way good. Hai seerriin jiru aboo miiciyyoo harkaa baasa. Tanaa'u bikka hin qabannee kabraa fuudhaa warri baaleedhaa gabbaati miiciyyoo xiqqoo. Siifu saamay komundi keessanuu awwanni gaafachuu fedhe akkaawuntii irratti walitti qabame sani akkaawuntii mataa akka dhuunfaa isaati moo raayyaa abbaa mancaa jedhaatiin hin turte isa irratti walitti qabame moo akkamitti baasuu danda'inni? No, sanii miti. Ilaali hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare. Gargaarsa hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare san ka yeroo lama na gargaare akkaawuntii haadha isaa irratti guurame. Sanumaa wanni dhan quba irraa qabu hin jiru hin beeku waan. Sigalee. Ammootu ani kanan beeku misaaleedhaaf gargaarsa uummanni Oromoo kana gargaare kanan beeku kan ofii kiyya. Akkaawuntii raayyaa abbaa maccaa irratti Mubaarak Musammaatii waliin guurre sana qofan beekaa jechuu jira. San ispoonsaran ittiin galchan. Anaaf ijoollee kiyyaaf isumaa waliin jechuudha. Sigalee. Kan duraanii ammootu an akkuma nama tokko abbaa ilmaan kiyyaati sigalee yookaan lafa ittiin nuubite yookaan mana ittiin nuubite anumaaf isaaf ilmaan kiyya fayyadaadhaafan callise sigalee garuu hadha gaafan dhagahu mana saniin mana duraan ittiin maallaqa sanillee maqaa haadhaatiin manni sunillee akka dhagahutti yaa maqaa haadhaa ta'e maqaa isaatiin ta'e beeku macheef namni zaalimni maqaa ofiitiin mana hin bitu beeyte yookaan maquma haadha ofiitiin bitata malee. So qabeenya kiyyaaf ka ilmaan kiyyaa ka hawaasni Oromoo nu guureen hadha jaartii itti fuudhe sigalee. So magaalaa Marooba keessa bitate namni biyya keessaa dhaqee waan kana addaan baasee seera jala deemuu hin danda'amu? Maala namni dhimma isaa keessa namni galuu barbaadu hin jiru namni martinuu waan bilbilee dhimma isaa ittiin haase abboo kun zaalima biyyayyuu nu jalaa balleesse naan jedha namni hundinuu zariin isaa immoo namni tokko zariin isaa haadha isaa obboleeyyan isaa hittime'an maatii isaa zarii isaa waan ta'e duraan qabee itti hadhaa miti bara 2023 2024 sigalee ittime ilmi keessan gocha akkasiin irra godhaa jira haadhattillee ilmi keessan waan akkasiin irra godhaa jira gocha akkasiiti ijoollee quban qabu nan gargaaru ijoollee kana kophaa kiyyan guddisaa jira hawaasni Oromoo ammoo akka aniif inni ilmaan kana waliigallee guddifachaa jirrutti beeka dhimma kiyya kana gar tokko na kaaya ilma keessan gorfadhaa natuma anallee natuma ijoolleellee nutuma akkasuma ammootu an nama dhukkubsattuudha na biratti dubartii biraa olii gadi ari'a gobbee ummata Oromootti hawaasa Oromootti madha jedhee zarii isaa waan ta'e maratti machaan bahe namni tokko furmaata namni naa godhu hin jiru. Gocha kana hunda obsee waliin rakkadhee mana hidhaa keessatti illee gaafa inni hidhamu waliin xaaree namni hawaasni biyya kanaa namni martuu ni beeka badii inni hidhamee biyya galas. Hadha garuu sana maraalee jirti. Hin ulfaata. Ani amma bar dhimmi an amma ittiin haasa'u jiru kun dhimmi kun bar fuutii isaa na aarseetii miti sii galee. Fuutii isaa kun anna aarseetii miti yeraasu guddaa hin hafuudhu annan galchu garuu waan kana hawaasni beekuu qaba akkamitti Yaa rakkina keessa jirtanaaf gala.
Ispoonsarri kiyya isa Rakkina malee keessa hin waan ta'u. jirtuuf dubbata hartaami. Ani taa'ee isa eeguu jira. Ispoonsarri kiyya kun isa malee hin ta'u. Makiinaan nuti qabnu makiinaa takka qabna suni maqaa isaatiin jirti. Sanillee gurguraa naa ergaa jechuu jira. Warra ispoonsaraatiin illee bilbilee ani ispoonsaran barbaadu maallaqa naa ergaa jechuu jira. Hawaasni Oromoo ammoo kana hin beeku haga oomitti namwaan kana dhofkadhee ta'a. Sun darbee maallaqa kamana ittiin bitatee fi akkaawuntii irra jiru sun hundi darbee achi darbee ispoonsaraan hin barbaadu kaansil godhaati anaa gahee kiyya maallaqa kiyya naa deebisaa. Makiinaa qorqorroo wayii jirti kun ji'atti 13,000 naa gashiti si galee. Sanillee maqaa isaatiin jirti. Wanni an qabu wanti hundinuu maqaa isaatiin jira. Hawaasni Oromoo Makiinaan eessa jira? Azir anatu ittiin woqasama si galee isiin akkasii isiin achiin baate naan jedha namni duuba dhugaa jirtu kan haga oomittiin awwaalee ta'a. So saniifuu uummanni Oromoo hundi isaaniitu iyyuu akka isaan sagalee naa ta'anuun barbaada si galee. Dhugaa awwaaluun qabdu as baatee dubbatuun kee waamisha. Maa dubbattaadhaan garuu atis ofii keetiif siin jedhaara jechuun waliigalatti wanni. Ana osoo hin taane isatu anaaf ilmaan manatti dhiisee bahe. Anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahee si galee jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha. Jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman san anaaf ilmaan tumaa ture. Si galee anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebi'e jechuudha. Kazaan ani ispoonsara sana Mubaarak Musammaatii fi Maarqos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan. Isaan wajjin maallaqa ispoonsaraa kana walitti qabee ispoonsara kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti baasee hawaasni Oromoo Kaayiroo keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha. Rakkoo kiyyallee itti himadhee rakkoodhuman hadha miidiyaa kanarratti himachaa turen rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhee isaanillee rakkoo kiyya naa furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda inni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Gabbahiitii hiccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haaraa misi asittillee jaartii hima qaba. Sigalee gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana homaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromootii miti naan jedhe. Sigalee akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoske. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira haasaan dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhee sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee ennaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabu osoo ittiin hambifatin sigalee qorraan jedhu gubaadhan jedhu UN na nafne sigalee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti barkan inni adda afaan daffaree bar fuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigalee BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture. Gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabbaa'e ummata Oromootti madhu ummanni Oromoo homaan an godhu jedhu san sigalee an garuu ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata Oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabbaa'ee himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabbaa'ee haasa'es namni na amanu hin jiru sigalee.
akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhe waliin taabe waliin taare badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallame haqa keetu na qabee bakka kana na galchee si galee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu si mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee dhimma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite tokko hin yaadin jedhe maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sii galee hamilee isaatiif jecha dhahichi inni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar Finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe yor mukaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedhe yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuyyuu obsi yoo inni bi as keessattuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifanin godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira huyna kiyyaa ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatinuu ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhe walii gallee akkasitti ummaa tiyya na jalaa oqaste kan inni jedhu ani haadha tiyyaa iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalsisee bar haati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaatii bar sigale maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootii barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhe haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhe haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatin tokko hin jiru akkasitti jiraanna sanii jiraanna jedheeni jechuudha sigalee kan inni ammootu waan ispoonsara ana duubaan waan biyyatti deebi'i yookaan ammootu gara Keeniyaa kottu guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhe yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jamar warri ispoonsara Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyyaan osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra ispoonsaraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu jedhee warra ispoonsaraatti kazaan isaan bilbilanii na gaafatan abbaan ilmaa keetii akkas jechuu jira sila mariyoo keetii ni naan jedhan jennaan lakkii ani waan akkanaa hin dhageenye maal jechuudha jedhe isa gaafadhee jennaani ani hin barbaadu kwa hiree kan kee kophaa kan kee uffachuu dandeessa an ganzaba kiyyan hin deeffadhaan jedhennaan ati bar ganzaba kana keessa atillee gahee hin qabdu anillee gahee hin qabu maallaqni kun ka ummata Oromooti ummanni Oromoo anaaf ilmaan kiyya siif buuse malee akka yookaan aniifat ittiin nyaannee dhugnuu fi miti ka hawaasni Oromoo waliin nu guur saniifuu yoo ati hin barbaanne of haala aniif ilmaan kiyya biyya kana keessa baanu haala nuu mijeessi malee maallaqni siifillee anaafillee hin deebi'uun jedhe boodarra atuyyuu bilbiltee bar akkas jedhaa jirani naan jettee jennaan bar asli anuyyuu akkas dhaga akkas jedhee boohee sitti madhindoom yeroo sanaayyuu bar fuudhee jiraa siin jedhee sitti mennaan lakkii amaan waan akkanaa hin godhuu naan jette fuudha isaa ankaleessaa fadhaa miti kan hin dhagayan sigalee san darbee dudduubba kiyya makiinaa gurguraati naa ergaa annan rakkachaa jira waan hin nyaadhee dhugee bulu hin qabu jedhee na dudduubba sanuyyuu makiinaa gadaa resturaantiin qarshii 600 Itoophiyaa naa galche osoo ilmaan kiyya aannan tokko hin bitin sababaa inni baajata makiinaa kanaa gaafa makiinaan kun guyyaa bitamtuuti makiinaa kana girishii tokko irraa hin kaffalleef jechuudha yeroo inni biyya galu makiinaa poolisiin qabee maallaqa sana akkaawuntii kee irratti hin galchee asli makiinaa sana baase makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu oma tokko hin dubbanne gaafa makiinaan kun mana hidhaa keessaa baatu
gurguraati naa ergaa jedhe. Akkamitti kana jettaa jennaan siifu birrii ispoonsaraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna. Atis jireenya kee jiraachuu qabda. Anis jireenya kan koo jiraachuun qaba. Aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu. Nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gan jennaan shaashamannee sana kijiba jedhu saayimni isaatu iyyuu ni jira. Anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati kee abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu hitti deebii jedhee anatu shaashamanne irraa gara maatii isaatti sagalche si galee. Gaafa hiriyaan isaa ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a. Yoo ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe. Kan inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naan hin haasofne si galee. Itoophiyaa gallee jireenya jiraanya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru. Kan inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba. Ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namane namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudha si galee. Ani walumaa galattuu si jammar dubartii akka keetiiti wajjin jiraachuu hin barbaadu. Dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaaliin itti godha durba ana fakkaatu jedhee. Jaartii ima kennanii fi si kuutii jaartii rakkataa biyyatti. Gaabaaf si huyye dhiifama afaan kaleetti qabe. Amaan deebi. Hawaasa Oromoo kaleessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana. Kunoo inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru. Maallaqa isin kaleessa naa guurtaniin isinii galee an wanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira. Ifi isinii amane girishii irraa fayyadame hin jiru. Sagalee deddeebi'aara. Gabaaf sisiifu as biyyatti jaartii tolallee namaa kennan yoo alaa galan waan jaartii kun agas maraa miti ati gabaaf sun jaartii wanni akkas jedhu hin jiru. Wanni akkas jedhu hin jiru. Jaartii namni yookaan goommanaa miti yookaan duqeetii miti kan namni useetuma kennuu si galee. Anammas dhimmi jaartii isaa nan galchu si galee. Nama jireenya isaa keessaa na baase an dirqiin jireenya kee keessa na galchi hin jiru. Amma ilmaan kiyya kana isinii galee ilmaan kan koo kana jireenya akkamii dabaree nu dhaabsiiti waa shaangullitti miti dabaree nu kennisiisi doktor. Gabaaf yaani jira bar gabaaf. Siifuun kaa tokko yaada kennan. Asirratti haasoitanii dhiisuu qofa osoo hin ta'in an dhimmi kiyya dhimma inni jaartii fuuchuu fi dhimma isinii akkuma haasaanii ajandaa maallaqa barbaaddee haasoite ka jedhan sana osoo hin ta'in dhimma ilmaan kiyyaa kana adaraa Oromummaa adaraa Islaamummaa ilmaan kiyya kana akka naa gootan naa godha amaanaa guyyaa qiyaamaa isinitti kennadhee jiraan. Rabbi khayri haa godhu hundumaafuu afee isin sirreessa gamana amaan. Laalas biratti asli wannan dubbachuu barbaadu maali beektaa jalqabarraallee ani akka isin himattu isin gaafadhee ture gaafii na gaafattee gaafii sanii si deebise si galee jalqabarraallee akka isin himattu barbaade si galee mitiyan haasawa kana waan isin irra dhaga'uu barbaaduuf anillee deebisaan isii deebisuu barbaadu deebisama kana guutuu isii dhageeffadhe jechuudha. Akkuma isin duubarraa haasoite san duubarraa waan jiru guutuu isin haasa'ee isin qulqulleessee waan jirtu achi booda murteessitan qabrii teessaniif si galee namuu qabrii si waliin adda gala namni waliin galu hin jiru namuu dhugaaf dhaabata anaafillee miti isiifillee miti dhugaa ilmaaniitiif dhaabataa jirtanii ilmoon dara dubbannee ilmaan teennattiin hin gallu yoo kan jettan taate anillee ammoo tuyyuu waan jirtu suutarraa bakka kana sadarkaa nuun ga'e akkuma isin himatte san anillee himachuu barbaada dubbachuu barbaada. Sitti bilbilanii doktor walirraa dhaabsiitti deemee yaada gidduu amma isinii sirreessa carraa isinii kenna mi'uut godhadha amaan ibsiifuun mi'uuti godhadha taragaaggaa. Doktoraan sitti mee na wajjin haasoo inni ani isin wajjin haasoo jiru kun akkuma isin himatte san haasoo kana deebisaa san deebisee fi waan san achi booda carraan kun yoo naa kenname murtee keessan nan murteessitanii waan hawaasni naan jedhe guutuyyuu hin fudhadhaan si galee garuu ammoo tuyyuu dhimma kiyya haasachuu barbaada dura.
Aye warra galtiitirra takka yaada kenna qoya ka cinqame namni tanaffasuu barbaada warra galtiiti yaada takka takka afaan takka irraa fuudhee isinit deebi'a. Amma inni haasamoo Doktor Hinaasoo Mubaarak warroonni keessa jirtan anaaf isin Aman di fama odini ila aman boleh sako. Aman. 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 Anaaf isin deebisa anaaf isin Aman. anaaf aboon adagaan akkan achi na qaqqabdanii waan irra dibanii bira galanii hin jirtu bakka Boleh so yo si jaaladhaa si jaaladhaa dhageeffadhaa duru. Mubaarak. Siigalee akkuma isiin himattette akkuma isiin na himatte deebisaa fi hin gaafanne wala gaafii na gaafatte deebisaa isii dhageeffadhu. Muubee dhugaadha siigalee dhugaan nama lama hin galtu abbama tokkoo galti siigalee miti. Wanni bakka kana geettaniif illee Obboleessa koo Amaan dhugaan gattee bittee maal akka dubbannu taate akka isiin deebisaa jirtu yoo kan an deebisuu taate wanni walitti qabamneef kun hin ta'uuti. Siigalee akka isiin himattanii tanillee hin himatadha isinillee dhimma keessanii baatanii carraa naa kenna. Ilmoo Been isaanii gadi fagoo kana. Isinlee yoo dubbatteetuma deemte jaarsa Waan kana aslii bar kan irraa